faruka farsi tu ayyonana ay wa mi faruka badri samaru kaba ay wa mi dirri gobo kaba jara lokko kaba ay wa mi dara wa ko kaba yo dale rado kaba ay wa mi muche dolo do kat garajala kaba ay wa mi itu madala tola wari kaba ay wa mi waya mileti waya mor manar ma ay wa mi tiyar manar malafdo do da khadama ay wa mi wari hesa hesa ho ya ho amira hesa ho ya ho Oromia nages, Bite nages, Arab nukajej, Walt nukajej, Nutokoms, Gadan, Robanaga, Barik Ufaf Gabin. Yai naga, Yubi naga, Husi naga, Hus Gosen naga, Gochi Oromo Tenda Undi naga, Dala Rachi naga, Dala Hormi nagai, Liban naga, Liban Golbadi nagai, Diretulan Salan nagai, Badan Sade nagai, Nagakam, Hayokam, Akanaga Andu nagai Angal. Bari roba naga gadang kufa gabin. Wani naga lafti naga, wani naga lafti naga, wani naga lafti naga. Waka lafa jidduti sawan naga, waka lafa jidduti namni naga. Nageenyi tite Oromo aitichu, nageenyi tite sabab solemi aitichu, nageenyi tite Ethiopia aitichu. Gadaan tuni gadaa milkiyaatat, warra kennuu milkiyaatat, warra furatu milkiyaatat. Borana angafa gada, tulama angafa lafa. Waaqayyo saba kana yaa milkees, waaqayyo saba Oromoo kana yaa milkees. Milkiin bara baraa taatuuf gadaan irra oolte yaa bultu. Gadaa fi gadadoo waan irraa haa dhaamsu, gadaa fi gadadoo waan irraa haa dhaamsu. Dhukkuba qilee naa qabu, diina waraana naa qabu, beela misooma naa qabu. Nagaa. Gadisi naga, dalalchinu naga. Ala horminu naga, dirre liban naga, Oromoon te nundi naga, dalalchinu naga, Wagnu nages, naga nugut, nutforor, akku naga ndufta naga angala. Intedinna. Rabbiin nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu. Qaayeen Oromoo nagaa haa taatu. Sabni kun saba injifatu haa ta'u. Gadoo fi gadaada Rabbi nurraa haa qabu. Oromoo afaan tokkoo Rabbi nu haa godhu. Waan dhabne katti argannu Rabbi nu haa godhu. Ka wal dhabe katti araaramu Rabbi nu haa godhu. Saba kana yaa Rabbi namni homaa godhuu hin danda'u situ waa godhuu danda'a. Yaa Rabbi saba kana araara iddutti buusi. Itoophiyaatti araara buusi. Nagaa nu godhi. Korma goobaa tahaa. Ka mataarraa gaafa qabu tahaa. Ka gaafin hin dandeenye tahaa. Ejersa gaaraa tahaa. Leenca nyaaraa tahaa. Agaree yayyii tahaa. Reebuu warseessa tahaa. Mi'aa daamuu tahaa. Baay'ina cirracha tahaa. Homaas hin danda'in Oromoo. Gadaan teenna gadaa quufaa haa taatu. Warri gadaa walitti dabarsee kennu. Ka kenne haa milkaa'u. Ka fuudhe haa milkaa'u. Oromoon tokkummaan isii haa jabaatu. Barri nageenni nuu buu bara kana nuu haa ta'u. Gadaan roobaaf gabbin. Waaqa si kadhannee nuu dhageettu nu hantuu gadi ol hadallamaanii achi nurra ol. Waaqa Ayyo, Waaqa Abbo, waan Oromoo, waan Gujii, waan Meebokko, waan Adolaa Wayyuu, waan Gannaalee Siidaa Gurraacha, waan Gooroo Gujii. Ardaa nagees, hambaan nagees, hantuu nurraa qabi, dansaa nutti qabi, jalaan nuuf akkas, tokkummaan nu dabal, nu guddis, nu bulchi, kora nagaa, daraaraamis, michuu gabbaadh, ni tiirsa beek, ilma abbaa beek, nagee, gadaa Oromoo nagaa, gadaa roobaa gabbin. Ardaan nagaa, ardaareeri nagaa, ollaadheeti nagaa, yaa'i nagaa, yaa dibbeen nagaa, dibbeen jaan nagaa, hangafi Oromoo booranni nagaa, bareenti nagaa, waaqnu nagees, Itoophiyaa nagees, Oromiyaa nagees, laftee nagees, biyyitee nagees, biyyatee nagees. Gadaan gadaa kuufa tagabbinna ta'urmaata. Naaf kalcha. Hayyee waaqa uumaa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa limmoo godhata lilaa biyya nagaa nu jiraachifte lafa nagaa nu bulchite lafa nagaa nu oolchi biyyi keenya biyya nagaa haa ta'u gaaddisni keenya nagaa haa ta'u gadaan keenya nagaa haa ta'u warra gadaatti bulu rabbi nu haa godhu nagaan biyya keenyaaf haa gabbatu nagaan biyya keenyatti haa hidhatu
warra gadaa kennuufis milkii haa ta'u warra gadaa fudhatuufis milkii haa ta'u biyyaafis milkii haa ta'u horaa bulaa gadaan quufaaf gabbina. Ani isaan jedhaan tolaan nu haa ga'u biyyi keenya nagaa haa ta'u waan akka ilmoo arbaa wal nu jaallachiisu akka dammaa afaan keenya walitti haa mi'eessu akka qumbii foolii keenya walitti haa urgeessu araara nuuf haa buusu gadaan nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu barri roobaaf nagaa gadaan quufaaf gabbina. Rabbiin nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu Rabbiin hamtuu nurraa haa qabu gadaa keenya gadaa jaalalaa gadaa gammachuu nuuf haa godhu obboleeyyan keenya ka gadaa kannuu fi ka gadaa fuudhullee gammachuu Rabbiin bakka irraa dhufanitti haa galchu lafa teenya Rabbi nagaa nuuf haa godhu Oromiyaa Rabbi nagaa haa godhu Itoophiyaa nagaa nuuf haa godhu nagaa irratti oolchee nu haa bulchu nagaa irratti oolchee nu haa bulchu ani jee Rabbiin haa jiru. Rabbiin nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu biyyi keenya nagaa haa ta'u Rabbi wal nu haa taasisu warra wal dhiibu nu godhin warra waliin dhiibu nu haa godhu hamaa Rabbi nurraa haa qabu Oromoon tokko haa ta'u aannan sa'a Rabbi walitti nu haa godhu horaa bulaa deebana. Kadhannaan keenya waaqaa lafaa ga'u kadhannaa keenya waa'inaa dhaga'u kadhannaan keenya waaqaa lafaa ga'u kadhannaa keenya waa'inaa dhaga'u jilli kun jila milkii haa ta'u jilli kun jila milkii haa ta'u jilli kun jila milkii haa ta'u. Oomiyyuu. Miyyuu kan. Qayeelleen qayee tuulamaati ardaan kaboornaa bareentumaati teessoon tun finfinnee finni kanama deebi'ee kasaa deebi'ee eebba bunaati eebbi qori bunaa wal jala qabanii huursaa qaba. Barii nagaa gadaan mojiinta rooba nagayaati bokkeenni rooba bara dambalaa guutu naga inni galee moona nu guutu nagaa waaqayyoon nu guutu warra riiroo kana geenne wal hariiru warra finfinnee kafinni isaa nagayaa warra Oromiyaa kana maasaa anoore. Gadaan gadaa nagayaat baalli nagayaat guyyaan nagayaat guyyaa milkii ka durii bu'eet walti deebini coqorsi keenne coqorsi tuulamaa ardaa finfinnee kafinni waaqii midhaa sarra waaqii fula cufa waltiin nu dhufe boornaa bareentumaa dhufe fula cufa dhuftanii akka nagaan dhum nagaan gallaa jilteen nagaan ubbaatii gadaan teen quufa baallilleen baalli nagayaati gogeessi lamaan fullaasaa ka gadayoo galgalootii fi ka yaayyaa fulleellee yaayyaa arra wardiidaa fi fullaasii waltamaree fullaasee fuudha. Bokkaanin fullaasaa ganniin fullaasaa bariin fullaasaa mardiitillee waan cufaaf badhaadha warri dhufillee nagaan dhuftanii nagaan gallaa jiltii jila nagaati barii quufaaf gabbinna horaa bulaa deebana atillee jaartii garaa mooraa ta'e kan kee ilmad kan kee ergad warra kan kee keessa buli dureetii ta'e dur warra ta'e dura buli horaa bulaa deebana. ይህ ትዕይንት እዚህ ጋር እንዲታይ የተደረገው እባካችሁ አንዴ ለዚህ ምርጥ ባህላችን ኢትዮጵያውያን ውብ ነን ኢንሲርባ Angoba gadi kenne jede irratti du'a injenne waan taateef that is Oromo. I tell you guys, ladies and gentlemen, in Gada system, the power transfer is always peaceful. In case of Bagada on power refuses to obey the people, there is a Bukisa system. Bukis, you uproot him and throw him out. That is in the Gada system. Thank you so much, everybody. Bagolingen, Kabajamo. Dr. Abdulaziz Mohammed Tigafatama Wajir President Mutumana Oromia Kabajamo Mr. Data Dengeboru Dandif Logistiki Federala Kabajamto Adde Jamila Ivro Tigafatamto Ada Turizmi Mutumana Oromia Kabajamtot Ministeroota federaala raasitti argamtan kabajamtoota hoggansa olaanaa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamtoota abbootii gadaa haadholee siinqee hunda dura baga jala bultii wal harkaa fuudhisa baallii hangafa Oromoo Booranaa jiddugala Oromiyaatitti sirna baallii wal harkaa fuudhisa 72ffaa paanaalii marii isaa irratti baga nagaan argamtan anaa dhufuu yooyyaa jechuun barbaada. Akkuma beekamu Oromoon aadaa guddaa seenaa qabeessa qaba. Aadaan kun sirnoota darban keessatti hacuuccaan adda addaa sadarkaa adda addaatitti irra gahaa tureen qabsoo uummata Oromoo bal'aa geggeesseen qeerroon qotee bulaan
horsiisee bulaan kenna aarsaa guddaa inni kafaleen sirni Oromoo jabeessi jalqabaa sun deebi'ee guyyaa har'aa kan sirna wal harkaa fuudhinsa Oromoo Booranaa hangaftichaa jiddugala Oromiyaatitti akka kabajamnu akka dhiichisnu akka inni sirbinu kanaaf kan nu ga'e jaalliwwan qabsoo kanaaf wareegama guddaa kaffalaniif yeroo tokko galata naa galchaafi. Kanaaf Oromoon seenaa hadhaawaa dabre keessatti sirni gadaa kun hacuucaa adda addaa jala galee duubatti hafee sirni isaa akka inni bittaa gabrummaatiin duubatti hafu sirni darbee hojii inni hojjetaa ture guddaadha. Haa ta'uti garuu sirni kun akkaataa aadaa isaa eeggatee seera isaa eeggatee duudhaa isaa eeggatee guyyaa har'aa kan baalli 72 haaromsaan dura Oromoon Booranaa sirnicha kunuunsee aadaa isaa gargar hin bittinneessin aadoo sirni dabre hacuucaan darbe isa duubatti hambisin aadichi eegee Oromoof gumaachee Oromiyaa bira darbee yuuniskootti galmaa'ee fakkeenya addunyaatii fi dimokiraasii addunyaa guutuu ta'ee guyyaa har'aa waggaa baalli 72 isaatiif baga geettan jechuun barbaada. Seenaan Oromoo hacuucaa darban keessatti aadaa isaa dhabee seenaa isaa dhabee afaan isaa wallaalee gargar bittinnaa'ee hacuucaa guddaa keessa darbee jira. Haa ta'utti garuu Oromoon Booranaa kana hunda dandamachuudhaan sirni kun sirna aadaa Oromoo kun daran akka inni cimu aadaan uummata Oromoo kun daran akka dagaagee addunyaadhaaf akka inni lallabu sirna dimokiraatawaa addunyaa nama ittiin boonaan jirtu kana daran akka irraa baratan godhuudhaaf arda dooriin gadaan Oromoo Booranaa jidduu keenyatti argame qabatamaan wantooti kaleessa barreeffamaan dubbatamaa ture barreeffama bira darbee arda wal harkaa fuudhinsi 72 Oromoo Booranaa kanatti dooriin keenya raabii keenya qabatamaan sirni dimokiraasii maal akka fakkaatu ifatti sadarkaa kanatti nu agarsiisanii jiran waan ta'eef abbootii gadaa keenya sirna kana sadarkaa kana kunuunsanii asii nu ga'aniif ulfinna guddasanii mala waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Kun salphaa miti. Dimokiraasiin addunyaan guutuun arda ittiin bookkisaa jirtu qabatamaan arda Oromoo Booranaa keessatti waggaa 15 arda sirna wal harkaa fuudhinsa kan gaggeessu jidduu keenyatti argama. Baga gammaddan baga waliin gammadna jechuun barbaada. Waggaa 16 arda baalli eenyu akka fuudhu ilma isaa hangaftichaa guddisee barsiisee asiin kan ga'u sirna dimokiraasii dhugaa ta'uu isaa ifatti kan nu agarsiisaa jiru Oromoon Booranaa arda ijoolleen doorii ijoolleen raabaa ijoolleen kuusaa hunda isaanii jidduu keenyatti argamanii warrooti kanaan dura barreeffamaan beeytan qo'annoon beeytan arda jiddugala Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti qabatamaan argaa jiran waan ta'eef isa kanarraa barachuun isa kanarraa hubachuun carraa kanatti fayyadamuun waamicha guddaa kiyya waan ta'eef isa kana sanii ibsuu barbaada. Kun kitaaba guddaa fi kitaaba Oromoo guutuu keessatti kan mul'ataa turre bira darbee arda qabatamaan jiddugala Oromiyaa keessatti daa'imman waggaa 8 waggaa 16 irraa waggaa 34 irraa waggaa 40 irraa sirna kana fuudhuu danda'an asii jidduu keenyatti argamu waan ta'eef sirni dimokiraasii dhugaa isa kana jabeessa kana waan ta'eef isa kana sirriitti hubachuutti nurraa eegama kan jedhu kaasuu barbaada. Ittaansuudhaan Adde Jamiila Simbirroo asitti argamanii haasawa baga nagaan dhuftanii uummata bal'aa kanaaf akka isaan dabarsan kabajaan jidduu fuuldura kanatti naasimadha. Kabajamtoota ministeerota hooggantoota olaanoo federaalaa kabajamtoota hooggantoota olaanoo naannoo fi iddoo adda addaatii asitti argamtan kabajamtoota abbaa sagantaa midhaagaa kanaa uummata Oromootiif addunyaaf akka gumaachinu eegdanii tiksitanii asiin kageettan
abbootii gadaa, haadholii siinqee, kabajamtoota, artistoota, atleetota, abbootii qabeenyaa, kabajamtoota, keessummoota afeerraan sagantaa guddaaf seena qabeessa kanarratti isiniif taasifamee argamtan. Hunda dura baallii walharkaa fuudhiinsaa 72ffaa gadaa Fullaasaarraa gara gadaa Mardiidaatti taasifamu irratti abbaa carraa taatanii marii paanaalii irratti baga argamtan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jechuu barbaada. Sagantaan kun sagantaa addaa Oromoof akkasumas biyya Itoophiyaa jedhamtu kanaafis sagantaa seena qabeessa jennee fudhachuu hin dandeenya. Yeroo addunyaan mirga dimokiraasii garamitti deemsisuuf rakkattu uummanni Oromoo addunyaaf fakkeenya ta'ee sirna baallii walharkaa fuudhu sirna ittiin wal bulchu addunyaaf uummata gumaacheef sagantaa kana guyyaa har'aa saala kanaan kabajuuf uummanni Oromoo hundi akkasuma uummanni Itoophiyaaf uummanni Afrikaan gurraachi hundis gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Kana jedhee uummanni Oromoo saba guddaa gaafa Afrikaa keessatti siyaasaa, diinagdee fi falaasama dhugeeffannaa uummata qabu. Uummata xabboorraa eegalee aadaadhaan buluudha. Guddummaa Oromoo baay'ina lakkoofsa qabu qofaan osoo hin taane falaasama gabbataa, ijaaramaa, sirna ilaalcha uumamaa fi sirna dhugeeffannaa aadaa qabaachuu isaatiin qaroomina gurguddoo hedduu uummata addunyaaf gumaacheedha. Agarsiiftuuwwan guddummaa Oromoo keessaa yeroo addunyaan waa'ee mirgaa, dimokiraasii, walqixxummaa mirgaa, mirgoota namootaa abjataa turanitti Oromoon mootummaa sirna gadaa ijaaree ittiin wal bulchaa wal hoogganaa turee jira. Sirni gadaa ijaarama hawaasaa dhaloota qajeelchuuf daa'ima xiqqaaf kunuunsa, ijoollee safilaaf leenjii, barnootaa fi shaakala jireenyaa akkasumas ga'eessa namaatiif itti gaafatamummaa, buleessa namaatiif ammoo gorsa taasisuudhaan dhalli namaa kamiyyuu ijaarama dhalootaa keessa akka darbu sirna taasisuudha. Ijaaramni jaarmiyaalee utubaa sirnichaa uummatichaa lafa bal'aaf lagaa fi lakkoofsaan gomboobee kaabaa kibbatti bahaa lixatti uummata afaanii fi tokkummaan garba hindii hanga galaana diimaatti turjumaana malee afaan ofiitiin uummata wal dhageeffatudha. Gadaan ambaasaaddara Oromoo ta'ee Oromoo Itoophiyaaf qaroomina uummata gurraachaa sadarkaa idil addunyaa ol kaasuun maqaa gaarii biyyaa ijaaree fakkeenyummaa qaroomina ijaarsa mootummaa ta'uun siidaa bara baraan Oromoo wajjin jiraatudha. Addunyaanis dilbii kuufama sona sirnichaa hubachuun sirni gadaa bakka bu'aa hambaa kiliyaa dhala namaa ta'ee galmee yuuniskootti akka galmaa'u ta'ee jira. Galmaa'u sirnichaa keessatti ammoo wirtuuleen gadaa Booranaa, Gujiif, Karayyuu dilbii aadaa qabaniin yeroo galmee yuuniskoo akka muuxannootti dhiyaachuudhaan fakkeenya guddaa agarsiisanii jiru. Gadaan Booranaa fakkoomii dimokiraasii addunyaa ta'e kun karaa nagaatiin baalli isaa marsaa 72ffaa gadaa Fullaasaa irratti gara gadaa Mardiidaatti dabarsuuf jira. Kun akkuma jirutti ta'ee barootaaf qormaanni hedduun
irra gahaa sirna kana mudachaa turee jira. Qormaanni keessaa falaa nu mudataa turus cabiinsa aadaa raawwachuun sabni guddummaan jiraachaa ture hirkataa aadmalee ta'ee akka jiraatu jatamaa turee jira. Shirri hin dalagaminis hin turre. Haa ta'uutii har'as dhiigaa fi lafee uummata Oromoo abbootii keenyaatiin sirni kun mo'atee injifatee boqonnaa haarawaa gonfachuuf irra gahuu dandeenyee jirra. Uummanni Oromoo hundi baga gammaddan. Barii jijjiiramaa asii toorawwan xiyyeeffannoo mootummaan naannoo Oromiyaaf biroon aadaa fi turizimii Oromiyaas keessatti qabamaniin keessaa misoomni aadaa ijjannoo duudhaa ganamaatti deebi'uu jedhuun hojjetamaa turee jira. Tarkaanfii seena qabeessoo ta'anis galmaa'anii jiru. Tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa barnoonni gadaa kutaa 1 hamma 8tti kennamuu eegalee jira. Hundeeffama manneen murtii aadaa haqa waloo uummata keenyaa eeguuf sirna gadaaf gurmaa'insa gadaa irraa fudhatameen manneen murtii aadaa uummata keenyaaf haqa akka eegsisu hundeeffamee jira. Akkasumas buusaa gonofaa uummanni keenya aadaa wal gargaarsaa rakkoo walii furuu akka qabaatuuf gaachena sirnaa sadarkaa hundatti ijaaruun sirna tajaajila lammummaatiin hawaasni keenya wal cinaa akka dhaabbatu jileen milkaa'ina gurguddaa qaban lafatti dhugoomanii jiru. Gama qaroobiin abaabilee fi akaakileewwan keenya irraa dhaalleen harka mirgaan qabachaa har'as horataalee aadaa keenyaa sadarkaa guddinni teekinooloojii irra ga'e waliin madaqsuudhaan hidhannoo galmoota humna abjuu keenyaatiin milkeessinu dhaloota qajeelchuu ijaarama biyyaa tolchuuf ce'umsa dimookiraasii waaressuuf tarkaanfileen beekumsa xabboo tarsiimoo misooma naannoof sektaraa ta'ee cimee kan itti fufu ijjannoo mootummaa ijjannoo biroo keenyaas ta'eeti hojjetamaa jira. Kana mirkaneessuuf caba kaleessaa karaa aadaa keenya suphuu dandeenyuun iddoo irraa mucucaannetti adda baafnee qorichi cabiinsaa aadaa keenya haaromsa aadaati jechuun aadaa keenya haaressuuf tarsiimoo addaa baafnee akka biiroo aadaa fi turizimiif mootummaa naannoo Oromiyaatti hojiin addaa hojjetamaa jira. Kanaaf hojiin kun akka milkaa'u tumsa qaamolee hundaa abbootii gadaa, haadholii siinqee, hayyoota, beektota, miidiyaalee hundumaa dhaabbilee hunduu asirratti tumsa gochuun hin barbaachisa. Carraa kanaanis sirni kun akka as ga'u kan utubdan, kan tiksitan, kan eegdan abbootiin gadaa Booranaa akkasumas abbootiin gadaa Oromoo hundi haadholiin siinqee hundi keessan galataaf ulfina guddaa maqaa biiroo aadaa fi turizimiif maqaa kiyyaan siniif galchuu barbaada. Akkasumas hojiin kun akka beekamu ifee akka mul'atu kan barreessan kan qoratan hayyoonni Oromoof jaalattoonni aadaa Oromoo hundi miidiyaaleen duudhaaf aadaa guddaa kana dhokatee akkanaaf addunyaatti kan agarsiisan baasanii kan balballoomsan ulfinaa fi galata guddaa irra deebi'ee ibsuu barbaada. Gadaan fullaasaas gadaa isaatti hojiilee gurguddaa seenaa guddaa hojjetanii jiru. Waggoottan gadaa isaaniitti hojii hojjetaniif uummanni Oromoo hundi kabaja isaan uummata Oromoof sirna kanaaf utubanii tiksanii bara isaaniitti hojiilee nagaa keessatti misooma keessatti tokkummaa Oromoo ijaaruu keessatti hojii guddaa hojjetaa turaniif guddaa galatoomaa wayyamaa ulfaadhaa jechuu barbaada. Akkasumas gadaan mardiidaa hundaa ol
gadaa nagaa, gadaa tokkummaa, gadaa araarri, jaalallii fi quufni itti deebi'u waan ta'eef hundi keenya gadaa mardiidaa jalaa deemnee gadaan isaanii kan milkii akka ta'u akka tumsiinu waamicha koo dabarsuu barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa jechaa keessummaan kabajaa kenna Dr. Abdulaziz Daawud garanatti dhufanii sagantaa kenna ifatti akka nu saaqanii fi ergaa kan nu dabarsan kabajaan naafeera. Yooyyaa duraan dursee sagantaa kana fakkaatu carraa argadhee carraan akkanaan argamu marsaa waggaa meeqatti argamu? Rabbiin na jaalata jechaadha. Carraa kana argadhee sagantaa kanarratti argamee haasawa taasisuu kiyyaafuu gammachuu guddaan na dhaga'amaa. Ulfaadhaa keessattuu abbootiin gadaatii fi warri sirna gadaa wal'aansoo guddaa keessatti tursiiftanii asiin nuu geettan ulfinna guddaa isiniif qaba mootummaan naannoo Oromiyaa galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu fedha. Sirni gadaa abbaa sirna gadaatti waa'ee sirna gadaa hedduun himanii garuu waatu nu jalaa harca'aa dhufeefi deddeebinee wal yaadachiifna. Maaliifi sirni wal makeeti sababaa cunqursaadhaa bibittinnaawaa waan dhufneef faayidaa sirna keennaa waan wallaalaa dhufneef saniif wal yaadachiifna. Sirni gadaadhaa hunda caalaa mallattoo eenyummaati. Mallattoo eenyummaa Oromoodha. Oromoon akkamittiin wal bulchaa ture? Sirni gadaa sirna bulchiinsaati. Sirni gadaa sirna siyaasaa keessaallee sirna siyaasaa dimokiraasiiti. Bara dheeraa dura dimokiraasii addunyaa kanarratti hojiirra oolchuu keessatti sabni Oromoodhaa gahee guddaa akka qabu addunyaanis amanee sirna kana UNESCO irratti akka galmaa'u taasifamee jira. Qaamolee sirni gadaa UNESCO irratti akka galmaa'u wal'aansoo guddaa taasisan hunda isaanii maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa galchuufii barbaada. Sirni gadaa sirna kuufama duudhaleeti. Sirna kuufama jaarmiyaalee hedduuti. Uf boodatti deebinee sirna gadaa qorachuudhaan yeroo ammaan tana waa hedduu achi keessaa baafnee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti misooma keennaaf bulchiinsa keennaaf itti gargaaramaa jirra. Sirna wal gargaarsaattu sirna gadaa keessa jira. Duudhaa wal gargaarsaattu sirna gadaa keessa jira. Duudhaa wal gargaarsaa kana seera hammayyaa itti baasuudhaan ummanni buusaa gonofaa gaaddisa buusaa gonofaa jalatti ijaaramee rakkinna isarra gahu akka hiikkatu taasisuu kan dandeenye jalqaba irratti duudhaa keenna waan ta'eef nutis achi keessaa qorannoodhaan baafne ummannis duudhaa isaa waan ta'eef haaluma salphaadhaan waan fudhachuu danda'eef jaarmiyaa kanaan wal gargaaruu keessatti argamna. Kana qofaa miti mana murtii aadaadhaa duudhaa fi jaarmiyaa sirna gadaa keessaa madde waan ta'eef seera ammayyaa itti baasuudhaan yeroo ammaan tana ummanni ufii isaatii manneen murtii aadaa ijaarate irratti haqa argataa jira. Haqa argachuu bira dabre immoo nageenya waaraa gidduu isaatti buusaa jira. Araara buusaa jira. Kanaaf sirni keenna sirna guddaadha gaafa jennu uf dhaadheessuuf osoo hin taane dhugaa keessa jirutu iyyuu akka kana jennu nu taasisa. Dhaloonni itti aanee dhufaa jirus sirna isaa kana qixaan hubatee duudhaa fi aadaa kana cimsuu, jajjabeessuu, ijaaruudhaa fi itti fufsiisuu akkasumas duudhawwan jaarmiyaalee isa keessa jiran qorannoodhaan adda baasuudhaan faayidaa ummataatiif akka itti gargaaramu carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaada. Walumaa galatti
sirni gadaadha, sirna bulchiinsaa, sirna siyaasaa dimokiraatawaa, sirna immoo yeroo faana tarkaanfachuu danda'u waan ta'eef abbootiin keenya, hawwotiin keenya kan sirna kana qabsoo fi wal'aansoo guddaa keessatti asiin nuu geettan ulfaadhaa galatoomaa jechaa hayyoonni sirna gadaa irratti qorannoo bal'aa geggeessitanis duudhalee kanniin beeyne akka itti gargaaramnu nu taasisuu danda'uu keessaniif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galata guddaa isinii galchuu barbaada. Ammas sirni kuni madda beekumsa guddaati. Hedduu qoranneetiin wanti nu baafne hin jiru. Amma boodas qorannoo bal'aa barbaada. Qorannoon kun immoo deebi'ee faayidaa bulchiinsaatiif, faayidaa uummataatiif akka oolu hayyoota keenyarraa hojii guddaatu barbaadama waan ta'eef hayyoonni keenya itti fufiinsaan sirna kana akka qorattan carraa kanaan isin gaafachuun barbaada. Akkuma duratti ka'ee warri miidiyaadha waan raawwii sirna gadaa kanaa wajji wal qabatee qabsoo taasifamaa ture keessatti hojii gurguddaa hojjechaa turtan waan ta'eef qaamolee miidiyaa hundumaafuu galata isinii galchuun fedhaa. Mariin paanalii kun ifatti banamuu isaa isin beeksisuun barbaadaa. galatooma። ክብርት ሸዊት ሻንካ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ወደ መድረክ ወጥተው ንግግር እንዲያደርጉልን እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። akkam jirtu ነጋ እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ከተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት አንዱ በአገራችን የሚገኙ ልዩ ልዩ ባህላዊ እሴቶችና አገር በቀል ዕውቀቶች እንዲጠኑ፣ እንዲለሙ፣ እንዲጠበቁ ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍ ማድረግ ነው። በዚህ መሰረት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የበርካታ ባህላዊ እሴቶች ባለቤት እንደመሆኑ መጠን የቦረና ገዳ ስርዓት ባህላዊ እሴቱን ጠብቆ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ በመምጣቱ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ስም የባህሉ ባለቤት የሆናችሁትን አባ ገዳዎችና የኦሮሞ ሕዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። የኦሮሞ ሕዝብ ቱባ የሆነውን የባህል ቅርስ ወካይ የገዳ ስርዓትን ለዓለም አበርክቷል። የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲን፣ ሰብአዊ መብትን፣ የህፃናት መብትን፣ የጾታ እኩልነትና ሀሳብን በነፃነት የመግለጽ መብትን ያረጋገጠ ስርዓት በመሆኑ ይበልጥ ልንጠብቀውና ልናለማው የሚገባ ነው። መንግስት ለባህል ዘርፍ በሰጠው ልዩ ትኩረት ባህላዊ እሴቶቻችን ቋንቋና ስነ ጥበብን እንዲሁም የሀገራችን ቅርስ በማልማት ላይ ሰፊ ስራ እየተሰራ ይገኛል። የዛሬው የ72ኛ የቦረና ገዳ ስርዓት ስልጣን ርክብክብ የፓናል ውይይት መንግስት ለባህል ዘርፍ ከሰጠው ትኩረት አንዱ አካል በመሆኑ አድናቆትን በድጋሜ ለመግለጽ እወዳለሁ። የኦሮሞ ሕዝብ በርካታ ጠቃሚ ባህላዊ እሴቶች ባለቤት ሲሆን በአገራችን ብሎም ዓለምን ወደፊት ሊያራምዱ የሚችሉ ወጎቻችን የያዘ የገዳ ስርዓት በአሁኑ ወቅት ለማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ እየሰጠ የሚገኝ ድንቅ ባህላዊ እሴት ነው። መንግስት ለባህል ልማትና ጥበቃ ልዩ ትኩረት በመስጠት በብሔር ብሔረሰቦች የሚገኘው እምቅ ባህላዊ ዕውቀቶች ህጋዊ ሽፋን እንዲያገኝ ተደርጓል። በተለይ በኦሮሚያ ክልል የባህላዊ ፍርድ ቤቶችን በማቋቋም ስኬቶች እየተመዘገቡ ይገኛል። በመሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን አንዱ እነዚህ ያሉ ጥሩ ተሞክሮችን ወደ አገራችን ሌሎች አካባቢዎች እንዲሰፉ ድጋፍና ክትትል የሚያደርግ ይሆናል። በመጨረሻም ለዚህ መድረክ ስኬት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትን
ሁሉ በራሴና በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ስም እያመሰገንኩ የፋናል ውይይት በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ጭራንቱ ኸላኸ ሙኮርማ ሲቁቴን አማ ሆሞይ فارسيت وعيوننا وامي فاروق بدر ساماروق با درقو بقى بيجارا لوكو قبا رواكو قبيوت علي رادو قبا مجدلو دوقات غراجالا قبا Itu madala tola wari kaba waya mileti waya mor manar ma tiyar manar malafdo do da khadama waya marmanes waya tulel khisa waya mi borbor khoja tuma khisa ويامي مويالة تقوفا لا يتنا ويامي قلاب سخوتي تشيسي مداسا أنا فايا يمت فايا باسي ما فايا باسي تبلوم بولي دو يوغوية بولي دو يوغوية تري مو يوغوية Robi dam Sudan di magim beguye iya iya ara faya mi waya ma kakaba waya go fala e mo yal ku patena awaya to je waya to fula beha waya mi borbori to khabal balla khesa ويا مي بربر خوجي اتمانيسا يويا جلج يويا جلج جلج قلل قلل جلج 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 تسربا قرب الافتديد المولى سالدينا قرب باكو باكو لواتي قرب باكو باكو قرب الافتديد لا قرب قفونجي ويا ملتي ويا مورمان تيار مانر ملف دو دا خدم شانكر فايو غيتي تايو فايا بين شانكران بيخانيت بفانا خيخان فايو بات بلبلو قالم بات شانكر فايو مرسور السيبوبا أنا فايا يمت فايو لمعلم يقوك صدين كواكرو لمعلم يخنات لمعلم عندو شانكران بيخانيت بفانا خيخان تيارارو جيت قدان ترارو تين تيارارو درسات وارن كولاكين بولي باندو بلافتيرا توتاتين
garre jato molu kalkal chawarote ciran tu khela khe mukor masi kute datina didi telaf karsa khurate gubalan ta fasare erfa mirgante tiya gubagete te gubalum megete tiya gubagete la gubangul bete gubalan ta fasare er mirgante tatina didi dat karsa khurate ciran tu khela khe mukor masi kute gudate gurmati akhe sange rimbe apoti apoti iya 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 apoti awan awan iya 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 galachoma rabula galachoma Boranille gujinille waliti godan saaf kai Bay. ardan naga Nage. gadam muji karobu naga Nage. wayun naga hayyun naga Nage. ardan naga Nage. gadam muji karobu naga ambaga miju unanne qolinille nyaatame gara sirbatti naga jila baneto ada jila nammi sonde bisa jenne mar ada jila baneto ada jila gan mabba gundi ya jenne mar ada jila baneto ada jila nambutande bisa jenne mar ada jila baneto ada jila galma abogi ya jenne mar ada jila baneto ada jila dupingala liba jende mari jila banetu hada jila damumbola bate jende mari jila banetu hada jila kanum ninka jele jende mari jila banetu jila nammi sonde bisa jende mari jila banetu jila ummi lubu bidda jende mari jila banetu adajila kaba jila banetu hada jila nambutande bisa jende mari jila banetu jila namingo jele jende mari jila banetu jila galma aboki ya jende mari jila banetu jila dubingara diba jende mari jila banetu jila galma badul lajja jende mari jila banetu jila meta badul lajja jende mari jila banetu jila adajila ya royo simude
jakono murgotiya koni jabiba murgotiya koni jabiba kagono bitacha murgotiya lal koni jabiba murgotiya koni jabiba mudinurabe murgotiya koni jabiba murgotiya koni jabiba damo bolabate murgotiya lal koni jabiba murgotiya koni jabiba 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 koni jakono murgotiya koni jabiba murgotiya koni jabiba kagono bitacha murgotiya koni jabiba murgotiya koni jabiba fagole ablate murgotiya koni jabiba murgotiya koni jabiba sogoda chabate murgotiya lal koni jabiba koni jabiba koni jabiba koni jabiba koni jabiba